deebii makiinaa si gatee moo maal jedhan? Duraan isaa jibbituu deebii fakkeessi ajjatti gatii fi hajaasan santiif. Gaafii isinii qabame Assalamu alaikum warahmatullahi. Okay, hasu. Dapat lu. namni tokko kan namni isa jaalatu maaliif beeku? Aku masuk ke mana dia? Ani amma akka namni na jaalatu maaliif hin beeku danda'a? Namni tokko akka namni isa jaalatu maaliif beeku danda'a? Waan beekuu dandeessuun hangaan beekuu raayaan siimaa ilaalcha sii qabuu fi kabajaan sii qabu haasawaan sii qabu. Kanuma irratti jaalatti beektaa jaalatti waa lamaa kan nuti kana irratti wantooti ilaalcha sii qabuu fi kabajaan sii qabu bakka inni sii qabu murteessaadha. Jaalala kana waliin jaalata takka sanii ilaalchanni sii qabuu fi jaalala inni si garsiisu hubachuu dandeessa. Yoo sana harkin ammoo jaalala hangam takkaati nama jaalattuun beekuu dandeessa. Yoo ati nama jaalatte namni illee si jaalata jechuudha gabaabatti. Jaalala ati namaa qabdu saniini beekuu dandeessa jechuudha yoo nama sana irratti arguu baatte illee. So Fatiyaan dhugatti nama jaalatti. Oromoo dhugatti jaalatti. Kanaaf Oromoo illee si jaalatti. So hedduu si jaalannaa gabaadha. Bakka Fatiyya. Hedduu dhuga abdii kennee si jaalanna maaliif hedduu si jaalanna. Dibara jiran kan Oromoo fakkaa hedduu akkas qabu si jaalladha. Dibara jirraa abshiraaye. obboleessootti fufi amma. Ayyee warri seettani baalla miyuuti qabatinaan ta'anii namni ergatee taa'a. Abshir. Namni nama Bar connection xiyyaan rakkisaa wallahi si dubbisuuf jecha bikkaan amma dhaabu. Bakka kana atu keessa dhaabbachuu jira. Jedhan kama Fatiha. Sagaleen kiyya ni jira. wayyee bareeddu koo wayyee nagaama jedhitti fufi. Ibu miti kan dubbatan. Ibu miti kan dubbatan. Hawi hawi. Hawi dubbatan. Hawi dubbatan. Hawi. Erkola sirraa isaa barla fakkaata. Muummadaan sirrii jira. Geemiin ji'a kana dhumarraa Oromoo. Julaay falasteeratti Jee kana diini kun dhumee gaafa tokkooti. gaafa Gaafa tokko tokkooti jechuudha. guyyaa sanbataa lafa sabtii sa'aatii afuritti qabila. Leencaftaadha qopheeffadha. Sirrii keessa taa'adha. Ayyee warri seentani dubbadha Allah. Maaliif namni ergatee namatti aarasa'ee namatti aara. Ani Oromoo kana booda ofitti aarsuu Fatuyye namoota jidduu ni bu'aa bakka hoola mukatti jiran. Ayyee dubbadhu bal. Fatiin koo akka biyyi nagaa keessa hundi keessan fayyaadha. Ati amala akkamii qabda beektaa Fatu?
Oromoon maal jetti? Simboo namaa siif haa kennu jetti. Osoo maallaqaan taane jaalala namaa simboo namaa siif haa kennu jetti. Ati nurri kee amala akkasii qabdaati. Malkii kee bareedina osoo hin taane waan nama hawwatu qabda. Kan waasiin jettu ofii isheetii kan of hin beeknedha. Maalummaa isii kan akkas of hin beeknedha. Ati wanta nuti galagalu waan siin jedhan tokko jechuudha. Kanaaf ooluu namaati bakka hin kennini kan nyaata guddatu nyaata dhiisuu fedha kan dubbatu dubbiin fedha Oromoo. Kanaaf ati nuuf qaaliidha abshiru. Yoollee giftii si kenname irriba keenya dhimee nu warri madaamii qabame taataaf si goonaa argas booris si bira jirra mataa keenya malee miilla keenya gadi jiru. Haasitiin keemmoo ganaa guggubattee haadha seetii aduu biyya arabaa kana taati. Kanaaf abshira obboleettii keenya haatiraa si wajjin jirra. Jabaadhu gurra namaan kennini mirgaan fudhu bitaan kennati. Jabaadhu abitti kiyya abshiri. Ummaa kee immoo jannatan firdoosii rabbi haadha kee abbaa kee jannatan firdoosii rabbi haa kennu. Kana jechuun irraanfate. Waan isirraa qabu gahee isirraa qabu waan ta'aniif isiidhaa obboleettii keessi jaallataa siin kabajaa abshirii siin jedha obboleettii. Haadhu barakaa guddaa abitti kiyya. Taaptaabii dhaaban Oromoo koo taaptaab naa godhaa kaa. Oromoo taaptaab godhaa si qabaara beekin Ammoo Oromoo taaptaab naa godhaa. Waras kisi kana jaalatu Wayye. nama kaddaa aizosh Narrabsummaa nama maasii jedhamu itti dhiisi dhimma isaati. Akka baay'inaan nama qabdaa maashaa irraa fudhatee warri geemni kee yoomii jedhaa jirtanii Oromoo koo yaa saba bal'aa yaa Oromoo geemni koo ji'a kana dhuma Juulaayii tokkotti Ingiliffaanii Oromiffaan immoo ji'a dhuma kanarraa jedhama Oromiffaan akkasii Ingiliffaan qofan beekaa inna footoo keessattuu dubartoonni lakkoofsa kiyya warri barbaaddan sinii erga garuu ani kaleessa nama meeqatti ergee namni meeqa waan hin taane natti ergee tiktaakii miti namni na gargaaru hin jiru miyuutiif bilookiidhaan kanaafuu nama na gargaaruun barbaada poolisii koo keessaan na dubbisi lakkoofsa kiyyallee si ergaa si galee na gargaartaa keessaa kanaafuu ani amma wanni jedhu maaliif lakkoofsi kiyyaa wallahi kaleessa nama meeqa WhatsApp irratti block godhe seeta. Imo rottanu video na bilbilanii bar waan hin taane na agarsiisan videodha. Waan hin taane kajeelen jedhe moo wanni jedhan jedhe. Fayyaan qabanii. Polisi ko na gargari maano. Ya polisi ko ansi male malin qaba. Kuno jala teessee qaragaa oolta. Gizee ati online raabate suuraa kana ni godhadha yookiin nama jira jiru irraa hin buufateetiin ni godhadhaan bakkaani. Gadhiisee jira viidiyoo irratti hojjedhu suuraa gadhiisee jira rakkoon qabu. Abshir Fatiyye naan jedhamu. Polisi ko ilmi hin taane bakka anaa hiiko. Ati naa taateetta poolisii koo. Abshir naan jedhe yoo naan aarellee gugguba dhiisii. Habiibi. Nama ilmumaa hin argatu gana. Injiin
ani follow sa achuma kauda ibba lama kudashan irra me warri da jaalatan follow kudhan me ibba sadin gahamme ibba lama kudashan irra jira me policy ko kana ara tawu policy ko follow na goda jaalala addana qabsiisaa jira ba yaa policy beekaa kana goda jirta jaalala goolii na galchaa jirta ba adara xaba kiyya xabadheen kana marachin ani yoo bedes jaalalatti jijjiiraa geem kana adara xabadheen also policy khadi hada solo bole khade biswa kam neta also karara khasdira haram sedema jaalala qalbi gema bode ji hawande berfikiri bote bali katabuta kale haso bakka jechoota isaan nama arrakasi gadi ammanni adara geemii illee itti badhaasisee poolisii ko ayyoo fedhes geemii araafun jedhama rafa sabe fatu hai tai geema tabatu geema bote fikiri nama booda akka feetetti si jala laali yoo feete imoodha yoo feete rafa sabe fatu hai tai geema tabatu geema bote fikiri polisi Fatu qali. keessa hin galchin hanga geematti barkadee bar wayyee Ille ganama ergadda shabaka kiyasna daraba. Kika shabaka beeti amma tana kitaga bagan olle mana khay mana jaalala mana tokkummaa kana. galatoon Illeen obboleen kiyya na duraa dubbatanii jira. Gizi akkana jabaatee akkana teessee nu wajjin hiraar dhaba akkana gammachuun nu wajji haasawitu kana si dhageeffannu kana hedduu takka nutti tola nutilleen. Kadhu rabbii qabda rabbii gaditti Oromoo qabdaa du'aayee haadhateetii qabdaa rabbii ummaateetiif rahmata haa godhuun namni abaarin namni du'aayee haadhaa qabu mukaacitaa jaalataati mukaacitaa si jaalataati gadiitee wallaaltee bikka naman taane hojii bultee dabalee gad ati qaali dhodoo beejjafati saniifuu if gadin qabin jabaadhu jiraadhu gonkumaa uummataa ol qabadhu jiraadhu waan naa ta'u hunda keessaa feemasa odoo namni tiiktookii kanarra si boodaan dhufe feemasa ta'ee asirratti kafanaa waa hunda lallaaqatee haasa'u itti dhuftee bas nama nagayaati gize feetisanumaa fi if gadin qabiniin jaakka nama tokkootti jabaadhu waan guddaa sirraa eeyna karoora kee fuulduratti deemi ummaateetiif du'aayii godhi sadaqaa irraa godhadhu karoora keetiif deem malee nama abaarsitti jiru faa bakkan kanneen nama mukaajitaan abaaree faa bakkan kanneen if gadin qabin ati nama jabaadha jabaadhu siida akka nama takkaatti ani. Akkasii siyaa inshaallah. Suuraa wanti viidiyoo daleetii jirtaa diyuutu illee goonee beesi. Viidiyoo xiqqoo booda asirratti gadhiisanaan ergamne namatu naa hojjete. Inna sananin gadhiisaan yookiis afaanumaan jedheen gadhiisaa suuraa maxxansee duwiitti naa godhaa na jala seenaati. Inni fiqe. Abshir. Rabbi gaditti si hojii jirra. Lubbuun garuu gaditti si hojii jirra inshaallah. Isamman. እኔ እኮ ፖሊስ እኮ ነው ሼር ያደረገብኝ። እኔ እንቅልፌ መጥቷል፣ እየተኛሁ ነው። ምን ሆነሽ ነው? ፖሊሲ ሃይ ፖሊሲ nama biraatti sheerin godhin nama biraa wajjin haasa'in yaanuma wajjin haasa'in. ኖ jechuun maal taateetu waa taatee yennaan inni ishee irratti godhe. No, tureera ammaa miti balaa waa dubbataa turre waan hamaa miti. yaa dhagaheen jira iddoo sanallee deemee dhagaheen jira mulluccu nu gootee is okay haa ta'u ምንም ማለት አይደለም Gadheen nama arrasti sinu bakka sanan keewwan.
namni ለማንኛውም በቃ ብረኩቲ ወላሂ ረፋን ጅራ ሀይ ኬሪ ገልችን heerii nama qabbanaa dhufte bar guyyaa sadeessa jirtaani sister ገበዴ በናትሽ jettanii baga hin turre an bakkasii bakkasii guutee jira bar maal taatee fatiyaa laalaa silaa isiin jiraatti naggaraan bastii motortii jettan qabatee ture namni wal moo hin jiru ay keeri kiyya bakuma si darbe baasa walbatti beektoota tokkoyyuu jiru anitti dhibde bara poolisii bakka asuma keessan ciisa bakka አለውኝ ሳይለንት አድርጌ ፖሊሲ ትሽርነት ጎዴ በሆን እንደንደው asa ታቱ taaptaan godhame neetwoorkii isii qabaa jira. guys tap goda tap nafi tap goda stop that they have nama dhibba digdami jira taaptaaf dhagaa fatiyaa shabakaan isin qabu fatiyaa shabakaan isin qabu aha gubbaarraan moo Oi, nafi ho fatiyan sa kazakamte ka fatiya sa kazakte ka bila gaggara galchite fatiya maali taaptaaf yoo naa gotani oromoo nafi kolan jira shi beeku minaafi Haannu beetis maqichaa nabbara qoy sheeritti godha. Haannu mana kee dhufee fataa jedhaa ture ganama. fatiyaan illee dhuftee poolisiin illee tullaaliin alhamdulillah yeroo fataa ennee baane Yaa beetis maqi. Ani bari jecha mana eenyu jira jedhee of gaafadhu. Silalee jechuudha. Wallaahi maamtiis ni yaadloo. Yoo laalu haannu jedha barreeffamni. Achi